إني يصير قطول لباقية جنان جدو سيني هذا يفهم كسولتي تدربني جنان وان جدو ساني تعارف يتخيج أما اللي وتأتي نجده وان كيس نغاجر وندتن ربي جداتي maybe wanni keessa kiyya jiru kun wanni ana rakkise kun wanni ana cinqe kun wanni ana walleede kun dhufee boru mataa keessan irra nama tokko fooloodhaaf laayikii barbaadeetiin jedheeti guyyaa sana sirra dhufeetiin waa'ee kanarraa haasa'uu danda'a. Dhageettanii guyyaa sana sirra dhufeetiin waa'ee kanarraa dubbachuu waa'ee kanarraa ijjisu waa'ee kanarraa akka fedhe haasa'uu danda'a jechuudha. Akka fedhe kutaa namaallee arrabsuu danda'a. Aarii sanii waliin jechuudha. Garuu rabbiin ana keessa kiyyatti obsa naa kenneera. Rabbiin kaleessa na uume obsa guddaa keessa kiyya kaa'eera rabbiin jechuudha. Obsa guddaa keessa kiyyatti uumee jira. Obsa guddaa keessa kiyyatti uumee jira. Obsa guddatu keessa kiyya jira. Amma fedhillee yoo ta'eetiin jedhe waan keessa nagaa jiru hin beektan. Rabbii jedhaati. Maybe wanni keessa kiyya jiru kun wanni ana rakkise kun wanni ana cinqe kun wanni ana walleede kun dhufee boru mataa keessan irra ga'uu danda'a. Dhufeetiin boru ana rakkisuu danda'a jechuudha. Isin mataa kan kee irra ga'uu danda'a. Gatii kana ta'eef ani jechuudha tokkoffaa ani sadarkaa illee dubbadhee jira. Mana akka fiidee keessatti jechuudha. Ani sadarkaa illee haasa'ee jira. Ilmi namaa tokko rakkinatu iyyuu arsii irraa fuudheetiin finfinnee nama fida. Rakkinatu iyyuu mana ollaa nama seensisa. Akkuma kaleessa isiniin jedhe. Akka diinaa fedhe yoo ta'e sakkaaraan jannaataa nama kabajjaa ilmoo namaatiin qabne nama kabajjaa haadha namaatiin qabne yoo ta'e kutaan isaa isaaf jecha arrabamuu isaaf jecha kiilomuu isaaf jecha hir'achuu hin qabu. Mucaa kana dhimma isa bira na kaayetu jira. Guddaa isa biraan xumuradheetiin gara maatii kiyyaa galuu barbaadutu jira jechuudha. Dhimmi sun yoo maatii kan koo biratti galee ka'ee achii as deebi'e dhimma yeroo narraa fudhatu gatii ta'e dhimma kana isa bira taa'ee xumuree ka'eetiin gara biyya kiyyaa gara maatii kan kootii gadi bu'a. Maatii kan koo biratti akkasii fara baafata qabuun manaatitti. Dhageettanii ati akkas geettaa ati akkasii yoo manaatiif ati mana kan walii lolla hin jiru. Wallolan akka nama tokko dhaqee jidduu seene. Inni isii rukutuun lafaa ka'ee jennaan jidduu seene. Haasaa afaan keessa walitti daddarbanii jennaan waan jidduu isaanii taa'uuf jecha ka'ee jidduu seenee addaan qabe. Jira biyya keenyatti namni falaxamaa jiru hin jiru. Biyya keenya namni jabadaa jiru hin jiru. Araara namaa jidduu namaa seene. Dhaqee seenee jidduutti araara qabe. Araara qabe isaa irratti muyyattiin irraa dhiittattee darbitee dhoofte. Ani gatii isa qabee isa gara naaraa socho'uu dhoggeessa qabee muyyattii irraatti manaa isaan irraa dhiittattee dhoofte. Aarii isiin dhufe kanas gara gadiirratti buufatee jechuudha. Garuu sanuu godhuu hin qabu. Osoo nama yaadu ta'e, osoo nama beeku ta'e, osoo nama kabajaa qabu taateeti jechuudha. Kanaa miti sareen jechuudha. Sareen arsii jechuudha. Maqaa arsiidha jettee wal maleessaa dhaabatte kabajamuu qabdi malee salphachuu hin qabdu ture. Kanatti sanatti bu'uu hin qabu ture. Anniisi osoo jedheeti dhiisi jechuudha. Dhaabachuu qabaa ture jechuudha. An dhugaa rabbii isin nyaa rabbii haadha tiyyatti nan galchin. Adiir jechuudhaan hanga sirrittanii tanaan hangafu. Nama sa'aati sanitti akkanatti akka nama wannoo mijigeeti bukoo mijigeetitti walitti akkana isa bukeessuu danda'ani. Da'iiqaa hafuura takka nama irratti tarfatee bartan affasuu hin dandeenye inni jechuudha. Waliin maree yoo irra taa'eetiin jedhe wallaa kadir nama na jalaa ka'ee timfish jedhuu miti. Sa'aati sanitti wasoo inni takkitti isii akkana hin rukutin jechuudha. Kanatu habookatee isa qabeetiin akka dhiiraa walitti isa qabeetiin isa affaree isa gatteessise jechuudha. Isa walitti maree jechuudha akka gommanaatitti. Dhageettanii ati akkas geettaa ati akkasii yoo dharfii butu anuu beekaa akka funyaan butu maayitaa barlichaa san anuu beeka waan godhu. Dhageettanii anuu beeka waan godhu jechuudha. Dhageettanii yoo kudhanna ta'e takkittii wayii bareedduu wayii ta'eetiin adamatee galiin taa'aa jechuudha. Garuu bagaa hin ta'in. Sareen illee mana namaatitti kabajaa qabdi. Sareen illee mana namaatti kabajaa qabdi. Akkasuma haga fedhellee ta'u abbaan mana ofiititti kabajaa qabaa jechuudha. Mana isaa osoo haga fedhe jabaatee dandeettii fedhe qabaattee dhaqeetii mana isaatitti dha'uu hin qabu. Kanaa miti kan isin yaachisuu qabu. Haga fedhellee yoo ta'e borullee ta'e iftaan illee ta'e kabiiriin zoor
maaliif oole yookaan takka gara wallaggaatiin dhaltuu kutaa 11 boolee dhaabatee simata inni. Dhaltuu kutaa 11 boolee dhaabatee simata.